Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himne Mallasa Dirribsaati. Barattoonni godina Wallagga Lixaanaa Laaloo Assaabii mana barumsa qophaa'inaa magaalaa Innaangootti tasa dhukkubsatanii gara hospitaala magaalaa Gimbiitti ergaman ammas wallaanamaa jiru. Sababiin tasa dhukkubsachuu barattoota kanneen hanga ammaa otoo adda hin bahin jira Tagaanyee Daaqaa gabaasa bilbilaa qaba. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo mana barumsaa qophaa'inaa keessatti barattoonni daree seenanii barnootaaf gaafa galan fiilingii yookiin miirri dhukkubbiitti dhaga'amee gara hospitaalaatti gara buufata fayyaa naannoo sanaa deemanii achi gara hospitaalaa Gimbiitti rifeer ta'uu isaanii gabaasuun keenya ni yaadata. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti mallee haala barattoonni kun irra jiran hubachuudhaaf dhufne. Gaafa dhufne hospitaala Gimbii geenyu hospitaala Gimbii hospitaala Baadulaa jedhamee beekamu sana keessa barattoota 28 jira. Barattoota 28 keessaa 6 dhiiradhaa kan hafan ijoollee durbaati. Dhukkubbiin kun ijoolleen kun gaafa qaamaan argee dubbisu dareema barachuudhaaf akka seenan gaafa daree seenanii miira hoosisuu, dhanna gubuu, of wallaalchisuu, qalbii wallee akka dabarsiisuu waan geessu wayii fakkaata. Kanadha kan mul'atu ture. Achirraa kaasanii gara hospitaala gaafa dhufan illee akka of hin beekne ambulaansiidhaan dhufanii asitti hospitaala Gimbiitti dokteeronni yaalii adda addaa ergiyaa taasisanii fi booddee gara ofiisaan illee of baranidha kan isaan dubbatanii. Dhukkubichi namarraa namatti amala darbu waan qabuuf wayii fakkaata. Fakkeenyaaf barattoonni kaleessa warra dhukkubsataa bira bulan har'a barataan dhukkubsate jira. Kan nullee dubbifnee dokteeronni achi jiran illee kan nutti himanii. Haalli barattoonni keessa jiran garuu sodaa lubbuudhaaf waan nama sodaachisu qabu. Amma yaalamanii haala gaariirra jiru. Garuu sodaan jiru maa inni dhukkubi kun daddarbuu danda'a. Namaa namatti darbaa waan jedhu sanadha kan yaalamaa jiru. Gama biraadhaanii barattoonni kuni hospitaala kan Adventistii Gimbii keessallee ijoollee 15tu jira. Isaan keessaa immoo dhiira tokkodha. Waliigala baay'inaan kan jiran dubartootadha dhimma kanaan kan miidhamaa jiranii. Dhimma kanarratti meedikaal daayirekteerii waliigalaa hospitaala Gimbii kan ta'an Dr. Dastaaleny Abbabee dubbiseen ture. Isaanillee dhukkubi kun haaraa akka ta'e barattooti kun gaafa dhufan ofii isaanillee kan hin beekne kanaaf wallaalchisanii akka iyyuu dhanna gubuu ol guuruu fiilingii akkasii yoo miira akkasii kan qabudha kan isaan nutti himanii. Dhimma kanarraa kaanee haala isaan nutti himaniif daawwaa laatameef gaafa wal bira qabnu summii fakkaachuu barbaadaa waan jedhudha kan isaan kaasanii. Garuu summii haa ta'u hadhiisuu dhimmi kun qorannoo irratti hundaa'uu waan qabuufi meeshaan laaboraatoorii dhimma kana ittiin qoratan akka godina kanaatti waan hin jirreef namni tokko har'a nama fiilingii dhukkuba kanaan har'a ganama qabame kana dhiigisaa fuudhamee gara Finfinnee deemamee akka laaboraatooriidhaan qoratamuuf erganii akka jiranii fi barattoonni 28 hospitaala isa kana barattoonni 15 hospitaala dhuunfaarra akka jiranii. Dhukkubi kun gara fuulduraatti darbu hadhiisuu dhimmichi qorichaa ta'u hadhiisuu kan qoratamaa jiru ta'uu isaatii jechuudha kan isaan nuu kaasan. Shira gareen maqaa amantaa da'oo godhachuun naannoo Oromiyaa gooluu fi socho'aa ture. Uummanni Jimmaa tokkummaan dura dhaabbachuun kaayyoo isaanii fashaleessuu dureewwan amantaa abbootiin gadaa fi maanguddoonni biyyaa shimanii. Amantiin kan dhuunfatee Oromummaan keenya hunda kan jedhan dureewwan amantaa abbootiin gadaa fi maanguddoonni biyyaa warreen tokkummaa Oromoo tooftaa garaagaraa laaffisuuf yaalu uummanni Oromoo gamtaan ofirraa ittisuu qaba jedhanii jiru. Guyyoo Waariyootu dubbise. Waa'ee amantiidhaan fi sabaaf sablammii walitti buusuu har'a miti kan jalqabame. Waggaa 15 dura Bashaashaa irrattis jalqabamee ture. Asandaaboo bakka jedhamu Oomoon addaa irrattis jalqabamee ture. Muuxannoo kanarraa fudhachuudhaan nu akka abbootii gadaattis qeerroo keenya qarree keenya fuuldura dhaabbannee harka qabannee abbootii amantaa adda addaa ijaarree manguddoo biyyaa ijaarree aggaammiin Adaamaa irratti milkaa'uuf yaalame sun magaalaa Jimmaa irratti ture kan qopheeffamee ture jechuudha. Isa sana fashalsine. Jaarsoliin qeesiin sheekiin jaarsoliin biyyaa abbaan gadaa wal waamnee qeerroon qarree wal waamnee yaa Oromoo waliin qoodinaa walitti buusinaa tokko ta'uu qabna walitti ijaaramuu qabna biyyattii kana ceesisuudhaaf tokkummaa uumuu qabna lagaa waliin qoonnu sanyii waliin qoonnu amantaa waliin qoonnu kun kan nu baasu tokkummaadha kan jedhu ergaa dabarsinee beetekiristaanii dannee maaramii dannee naannoo masgiidaa dannee hundumaa walitti finnee amantaan hundinuu nagaa uumnee hundinuu kan nagaa ta'u akka waliin jiraatu akka waliin biyyattii kana gara nagaa toofu ergaa dabarfannee nagaa taasifneerra. Abbaan fedhe yoo qilxuutamane dhimma dhuunfaa isaati.
abbaan fedhe kiristaana islaama eenyutu amantii isaa akka barbaade geggeessu foonummaan gin tokko dhiigni keenya tokko. Amantaa koo malee kan keentaatu warri jedhu hedduun socho'aa turanii ummata Itoophiyaa kana wal dhabsiisuu hin dandeenye tokkummaa jalaa diiguu hin dandeenye. Biyya keenya kana keessatti amantaa hedduutu jira. Amantaan kiristaanaas jira, ka islaamaas jira, waaqeffataanis jira. Kun akkasumatti wal kabajee wajjin jiraataa as gahe, wajjin nyaatee wajjin dhugaatuma as gahe. Zamana Ihaadiq kana keessa ummata kana walitti buusuuf yaalii guddaa godhaa turanii waan ummanni jimmaa hin qabne asandaaboo irratti illee gaggeessanii booda yeroo hubatamu ummanni nagaa ta'uutu mul'ate. Bashaashaa irratti illee yeroo gaggeessan ummata jimmaa fakkeessanii nama biraatu gaggeessee ummanni islaamaatiif kiristaanni yeroo dheeraa wajjin jiraatee as gahe, ilmoo walii guddisee as gahe, rakkoo biraa walitti yaadu walitti sin hojjetu. Paartileen siyaasaa Oromoo gaaddisa hooggansa Oromoo cimsuun uummata Oromoo fi gaaddisa ta'uu qabu jedhan jiraattonni godina Jimmaa. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennanii siyaasa Oromoo qajeelchuu fi hooggansi murteessaadha jedhanii jiru. Siyaasa Oromoo hooggananii ceesisuuf ammoo gaaddisa hooggansa Oromoo jalatti gartuleen siyaasa Oromoo marti sassaabamee garee sabaa fi waltumsuun hojjechuu qaba jedhanii jiru. Guyyoo Waariyootu yaada isaanii qindeesse. Dhimmi dhaaba siyaasaa kaleessa diinni dhaabbilee siyaasaa nurratti moggaasee dhaaban uummata keenya bakka hin buune maqaa itti moggaasee nutti fayyadamaa ture. Har'a garuu ergamuu hin dandeenyu. Uummanni kun barbaadan jiru. Amma immoo gaaddisa jennaan gaaddisa afaanii miti. Ani waan tiran jechuu barbaadu maalinni inni kaan utuu gaaddisan uummatanii bibittinaayitu walii galaa jira, qalbiidhaan wal bira jira. Inni keenya immoo gaaddisa jedhee erga walitti dhufee qalbiidhaan wal bira jiraachuu danda'uu qaba. As teessoo tokkorra ta'anii dhimma kaayyoo tokkoof socho'aa, dhimma Oromoo dubbachaa garaatti immoo waa biraa waa'ee dhaaba siyaasaatiif yookiin waa'ee naannummaatiin qabamanii jiru taanaan inni kun uummata Oromoo ceessuu hin danda'u. Kaayyoon tokko afaan tokko qabna, biyya tokko qabna, galma tokko qabna. Haa ta'u garuu muraa isaaniitiin amma uummata tokko qoodamuu jalqabamee jira jechaadha. Dhaabni bakka bakkatti innaa qoqqoodamu uummanni illee gargar bahuun yaaliin dhufe jalqabamee ture jechaadha. Silas duraan tokko taanee qabsoo keenya finiinsinee jarallee biyyatti erga galchine amma immoo qoqqoodamuu dhufeera. Utuu kanaan sodaa keessa jirru amma gaaddisa jalatti tokko ta'anii walitti dhufanii wanti jarri jalqaban kun baay'ee nu gammachiisee jira jechaadha. Amma immoo gaaddisa hooggansa Oromoo kana jalatti dhufuun ergaa guddaa qaba. Sun daran nu cimsee ammayyuu fakkeenyummaa kana fudhattee paartileen siyaasaa saba biraallee gurmaa'uu jirti. Kan Oromoo kun fakkeenya ta'ee jira. Namni araaramee waa'ee hunduu dantaa Oromootiif dhaabbata yoo ta'e dantaan Oromoon qabu hunduu tokko waan ta'eef waliin mari'atanii tokko ta'anii waan Oromoo fayyadu irratti akka deeman. So ammas taanaan paartilee miti kan injifannoo kana ga'e uummanni gaafa qabamu uummanni gaafa tokkoomu injifannoo kana ga'uu irra danda'eera. Har'as taanaan dhaabbileen siyaasaa kan isaan laaluu qaban ummata kanarraa waa haa baratani. Fedhii ummata Oromoo kana haa hubatani. Uummanni Oromoo har'a sadarkaa maalirra jira, yaadaan maalirra jira, qalbiidhaan maalirra jira, tokkummaan maalirra jira isa jedhu kana yoo laalanii fudhatan tokko ta'anii dhufuun dirqama ta'a. Yoo tokko hin taane dorgommiis yoo ta'e injifannoo wayitiif hin deemu yoo ta'e dursa kan kennamuuf qabu Oromummaadha. Dantaa Oromoo fedhii uummata Oromoo wanti inni barbaachisu wantoota ijoo ta'an irratti hundi jara walii galuu qabu. Tarsiimoon jara, adeemsi jara, taaktikiin jara adda adda ta'uu ni danda'a. Garuu waan uummanni Oromoo feetu baha hamma kibbaa kana tarreessanii kanarratti walii galanii hundi jara kanarratti cichanii afaaniin tokkummaa jechuu dhiisanii kaayyoo sabni Oromoo qabate irratti dantaa Oromoo tokko lama jedhamee lakkaa'uuf isaan beekamu kanarratti tokkummaa jaraa eeguu qabu, tokkummaa jaraa tiksuu qabu. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultumitti jiraattonni bulchiinsa magaalaa Baddeessaa piroojeektiin ijaarsa hospitaala magaalatti yeroo dheeraaf harkifachuu komatanii. Jiraattonni kunneen OMN fi yaada kennaniin sababa harkifannaa ijaarsa hospitaalichaatiin namoonni hedduun tajaajila yaala fayyaa dhabanii rakkoo fi saaxilamuu himanii jiru. Odii Musaa dabalata qaba. Harargee lixaa aanaa Odaa bultumitti piroojeektiin ijaarsa hospitaala bulchiinsa magaalaa Baddeessaa lafarraa harkifachaa akka jiru jiraattonni magaalaa Baddeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Hospitaalli kun kan eegalame bara 2003 keessa jechuudha. Bara 2003 kan eegalame hanga ammaa bifa isin gartan kanarra jira jechuudha. Waggaa 8 hagana ni gaa jechuudha.
warri isa booda eegalame dhumee tajaajila kennaa jira. Hospitaala takka lama sadii haga hospitaala afurii kan ga'an tajaajila biyyaa kennaa jira. Hawwii guddinaa fa'aa akka asaboot fa'aa akka hirnaa fa'aa kamachaaraalleen akkasuma hospitaala dhumatee tajaajila kennaa jiru. Keenya kun kan isaan dura eegale haga ammaatti tajaajila takka hin kennine jechuudha. Sababa harkifannaa ijaarsa hospitaala magaalaa Baddeessaa kanaan uummanni tajaajila yaala fayyaa dhabanii rakkachaa akka jiranis jiraattonni magaalaa Baddeessaa ni dubbatu. Buufata magaalaa Baddeessaa kana keessatti dayumsaaf hogguu dhayite ambulaansiin taaniin dabruudhaan tahafte asitti miidhamte ilmoon hogguu asirra ambulaansiin lammada fuutu ilmoon oota dhuydee tasababa sanii jecha garaan dhoofamtee ilmoon sun taayirraa duutetu jira. 80 oliiti magaalaa tana keessa kan jiraatu jechuudha. Nam 80 oli aanaa odaa bultuma sun ta'e magaalaan qoftiin jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaa keessa jira uummanni. Tajaajila asirraa ka'ee galamsoo guddaa qabu lubbuun namaa ni ba'a, lubbuun daa'immanii ni ba'a, haadholee lubbuun isaanii ni ba'a ture. Rakkoo guddaa keessa jira. Aanaa odaa bultumis magaalaan Baddeessaas jechuudha. Qisaasamni qabeenya mootummaa guddaan raawwachaa akka jirus jiraattonni magaalaa Baddeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Qabeenya mootummaa hoggaa jennu qotee bulaatuun hafinii waan biraa oduu jettanu qotee bulaa mahulatti irraa guuranii qabeenya dachee haramaa nyaatu jiru kana callaan irraan argamu midhaan hospitaalatti hin fayyadamne. Qabeenyi mootummaan asitti uummataaf dhangalaase akka isin gartan kanatti caccabaa jira. Daakamee biyyeetti deebi'aa jira. Kun namni guurratee bifa dhuunfaatiin hojiirra oolfataa jira. Akkuma isin gartan kana hospitaalli kun maal ta'e buufata jimaadhaatti jima keessa afama. Kontiraatarri asitti waan kana mootummaan itti kenne kun bulchiinsa asiitiin hin hoogganamu. Caffeedhaan hoogganama. Namni isa tajaajilu hin jiru. Daldala bakka daldalaa godhatee jira. Akkuma isin gartan kana jima keessatti afama, jima keessatti goggoifama. Sini kireeffate moo ifiif itti daldala qabeenya mootummaadhaa fuudhee ifiif itti daldalamu ni kireeffateen hedduu nu dhibee jira. Itti gaafatamtuu waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Baddeessaa Aadde Kimiyaa Usmaan gama isaaniitiin ijaarsi piroojeektii hospitaala magaalaa Baddeessaa sadarkaa naannootti hojjetamaa kan jiru ta'uudha dubbatu. Nuti akka bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti piroojeektiin kun Oromiyaadhaan naannoo Oromiyaatiin to'atama. Rakkoo bikka kana jirtu addaan baasneetiti hanga sadarkaa Oromiyaatti manguddoo biyyaatii wajjin kantiibaa wajjin taanee hanga Oromiyaatti deemame jechuudha. Oromiyaatti taraa 3 deemameetiti taraa 2 sadarkaa federaalatti deemame jechuudha. Rakkoon bikka tana jirtu kontiraaktaraatiitu humna hin qabne. Kontiraaktarri bikka kana jiru duraarraa toora parsantaa 60 kanatti bikka kana irraa fuudhame. Eega amma parsantaa sanirraa irraa fuudhame amma arra amata 4 fixee 5 deema jechuudha. Oduu biyya alaatti dabarra. Taayilaand kutaa bulchiinsa Yaalee Taleellaa qaamoleen hidhatan raawwataniin namoonni 15 ajjeefamanii. Namoonni 5 biroon immoo madaanii jiru. Guyyoo Ariyoo dabalata qaba. In a warehouse just outside the Thai capital Bangkok, materials were stored to make bombs. Dhukaas qaamin beekamne baneen Taayilaand loltooti tajaajila bilisa kennan 15 ajjeefaman. Biyyi Taayilaand kutaa bulchiinsa Yaalee dhukaas gugurdaa qaamin beekamne furguggeesse loltooti 15 ajjeefamanii. 5 immoo akka jaba tattaraaramuun hospitaal seenuu ajajaan poolisii kutaa Yaalee Kolonel Taayusaaki Tongo Songo Aljaziiraatti. Dhukaas halkan godham kanaan namooti 11 battalumayyoo ajjeefamanii namooti 4 immoo eegoo hospitaal seenaniin duub lubbuu dhabu gaazexaan biyyattii The Bangkok Post Newspaper jedhan barreessu. Dhukaas garee walabummaa harka caalmaa uummata musliima qoqqooduuf dhiyootan harka qabdu kanaan namooti 17 ajjeefamanii. Poolisii barsiisotaaf qaamoleen nageenya xiyyeeffannoo garee tana ta'uun akka jabaraachuu jiraachuu miidiyaaleen himuu jiran. Dhukaas dabalata iddoo bira lamirra dhaqqabee miidhaa qaamaatiif namni lubbuun dabarte jiraachuu baatus meeshaan dhukawaan gareen tun darbate dongoramu ibsaa barbadeessuun konkolaataa 3 lakkanum daara tolchite qawwe dhuugallee boojite garuu gaazexaan kun dubbaate. Biyyi Taayilaand tan keessatti eegi namichi gan 32 haydii dhaloota isa goskibbi biyyattii jedhamerra dhalate. Maqaan isaa Abdullaa Imirsoonoo poolisootaan akka magaargalfamuun eegi miidhame hospitaal seeneen duub lubbuu dhabuusaa taanse biyyiti hospitaal gugurdaa akka Bangkok faan muddamsa makee jiraachuu gaardiyaan barreesse. Lola amantii garee war buudistiif musliimoota jidduu godhamuu jira kanaan gareen musliimoota jecha nam kanaatiif poolisiin biyyattii itti gaafatamuu qabu yoo jedhanii
loltooti biyyattii dunamichaatiif dhiibbaan poolisootiin raangaan hin jirti jechuu isaanii taansee walquuf dhabe akka jaba durachaa dhufuun biyyi walaba tamata isaanii dhaabbachuuf sochiin jalqabamu sitti odeeffama. Wal dhabde jarkan lamaan jidduu godhama jirtu hunduuf garee riphee lolaa Zebbaarisan Riivoluusa Naashinaal jedhamu mootummaa biyyattii waliin kor qabaachuu jagayyaqee madda duruu sars jedhamutti himtus mootummaan biyyattii gaafi isaanii loltooti isaanii akka gad lakkifaman gaafatu waan fudhachuu didee fi gaadaan wal balleessuun kun akkuma itti fufte jiraachuu miidiyaaleen gabaasuu jiran. Daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.